gorsa fayyar ganna akkuma jirtanitti hundi maamati gorsa fayyar gada baay'ee fayyadaati. Faytus ta'i barsiisa beekumsi fayyaa kun isin barbaachisa. yuutuubii doktora keenya isa fayyaantu jedhu kan hordofuu barbaadan sabiskiraayib godhu. Yoo isinitti tole barnoonni kenname like share gootu akka hin daganne gaaffii fi yaada qabdan kommentii barreessa. Dr. Kadir Rashid meenuuf jajjabeessa. Fayaantu woy fayaantu yarana kutta waa'ee fayyaa baranna ambana kutta gorsa fayyaa arganna bakkuma jirtanitti fayyar gada baay'ee fayyadaati. Doktarri keenya gaariin Doktor Kadir Rashid hubannoo gaarii kennu waa'ee fayyaa irratti. Fiitus ta'ii barataa yuutuubii doktora keenya isa fayyaantu jettu kan hordofuu barbaadan sabiskiraayib gootu. Yoo isinitti tole barnoonni kenname like share gootu akka hin daganne gaaffii fi yaada qabdan kommentii barreessa. Doktor Kadir Rashid meenuuf jajjabeessa. Fayantu oy fayantu jaranna kutta waa'ee fayyaa baranna ambana kutta gorsa fayyaa arganna bakkuma jirtanitti
كينيا قاري دكتور كدير رشيد وبنو قاري كنو واي في عيرتي في تستاي برتا في تستاي برسيسا بكم سيفيا كن isin barbacisa YouTube doktora Kenya isafayan tubiyatu kan hordofu barbadan subscribe goddu yo isinitti tole barnunni kenname like share gochuu akka hin daganne gaafiif yaada qabdan kommeetii barreessaa Doktor Kadir Rashid meenuuf jajjabeessaa